Intalittiin homaa hin hojjenne maal kun ijoo? Intala? Yoo dhuftanii? Hammayyuu mana daragneet? Daragaan jira. Reefimu? Maal daragaan jira darbee? Ayyaana waggaa reef daragneet? Maal rakkoo qaba? Ana siin rabbitu natti dhiise maalan godha kan? Ayyaana waggaa namni dura qophaa'an reef naa daragdaati immoo man? Keessummaa waameen dhufeen? Rakkoon qaba dhufan maarree? Reef daragdaa akkasitti haasayyuu? Maal rakkoo qaba? Maalan godha? Warra qabeenya qabanii garuu immoo jaarraa warra hin qabne nagaa warra hin qabne isaantu dhufee bakka nu qabade. Amma immoo warra maatii nagaa qaban warra immoo qabeenya hin qabne nagaaf jaalala warra qaban isaantu dhufee bakka nu qabata. Haamileedhaan nu simata. Haamilee hin xiqqaata haamilee. Haamilee. Diraamaan keenyatti fufaa gamanumaan nu dhaggeeffadhaa. Ya ada sena. Mega bering kan kamu semua kan ada ya ada studio rawan TV. Kan mau kayak nu kene kan ada mucak TV sitin ufata bita tu. Wan tingke sumas gagal wan mate ujeda ka. Enggak, kuniyu baga kayo naganu kenne male kan majiro kilo la ujede walla ke jawabne kan manda bersina enggak gufta fagala tu kan mayu. Eish kan mau kayak nu kene kan ada ujeda guys. Ya baasi fora. Oh ada si Bora. Ati silaa hojii kee yeroo dhiirri ayyaana waggaatti maaltu mana kee barbaachisa? Ijoollee koo fi ilma koo fi intala koo maaltu barbaachisaa jedhu duddaan galtee jirti. Amma lafti bara ayyaanaa bari'utti yoo jechuudha. Garuu wallaan keenya qoqqophaa'ee nu hoomaan qophoofnate ayyaana waggaa meerre maalluu keessa? Ijoolleen maal uffatte? Ammaan hin uffatte? Haadha si Bora. Kan kee immoo guyyuma guyyaa ayyaana hariin keessitti Bora. Ani waanuma godhu eegada birrii kuma shan sitti kennine amman. Kuma shan sitti laadde muka maal godhu? Kuma shan kan zayitii moo kan barbaree moo kan maaliin godhaman? Kuma shan. Shanii maalan godha? Mee anan jedhu? Kaardii guuttadhaa kan ayyaana? Kuma shanii. Kaardii kana ayyaana maal guuttatta? Hin nyaattaa birrii isaa nyaatta moo ana nyaachuudharraa tere birrii kuma shan hin awwaalteeti sila ammaa kanatti. Wallaas natti hin waamin. Natti si wajiniiti. Narraa baay'een yoo si ayyaana ijoollee kee laatte moo natti laaddu? Birrii qabda makiinaa qabda mee maal labdee ammati waan labdee natti hima. Anuma kee dadhabe gumuma kee dadhabe mee hoolaa moo maal jette deengadda immoo hoolaa sasiin bita dhaqeeni mee oodhu cheekii kana immoo dhaqii kuma 20 dhaqiiti baafadhu ayyaanatti nooli hiriyoonni koos immoo nufu atu immoo akkuma beekta nama silaan jaalattu ana biratti nama na wajjin deemus hin jaalattu arii immoo gaafa isaan dhufanis. Kuma 20 natti waamin anaan kuma 20 natti laattee nama kuma 20 natti waamin. Wayyaayyuu nun ga'uttiin wayyaa bitanna uffata nama fiddeen dhufin asin adeemin bakka bisa jettee maal kun nagu. Si Bora waanuma tokko hojjedhu ayyaanaaf dhannee fataa na birrii nuu kenneera. Seenaa mee dhaqeen ollaa garas kanaa ganama ganama nutti waca kana tasgabbeessee dhufamee waanuma isaa wallaalee manuu. Haadha si Bora. Nagaa jirtu? Baga geessan. Nagaa geessan. Naguba? Nagaa galata waaqa. Maali? Naguma miti? Nagaa. Mee anoo waca tokko dhagayeeni waa si haasofsiisa jedheen dhufeef. Mee namicha mana kanaa bakkeetti dhagaabachuudha? Mee ganama namni akkatti karaarraa darbu si dhaggeeffatu maaluma dhabdani makiinaa qabdu mana qabdu maaluma tamma kan akkasittiin nagaa sin dhowwataa sin maaluma dhabdanii maal taatanii akkas taatu sin. Namni maal sin jedha wallaarraa ganama galgalaa si gadee ol yaa'u sin dhaggeeffatu akkasitti maal taataniittu sin. Wayyaadha seenaa kooti. Irra koolaalta uffata koolaalta malee keessi goggubata lamxiyamaa. Irra koolaalta yeroo irra koolaaltu waan baay'een sitti fakkaadha dha qabeenyaa sitti fakkaadha. Qabeenyi koo maal laa godha natti hin kennu birrii yoon 10 edee 5 natti kenna. Yoon 100 edee 90 natti kenna 10 keessaan bifata. Gatii makaardii yuunaan ta'u waan hin ayyaanaan natti kenna ijoollee uffata bituu dhiisi gatii barbaree gatii zayitii si anaa sinaa beekta dhiisiti waanuma tokko natti hin laanne. Maalamma abbaan seenaa ganama kuma tokko natti kennee isumaan shiroo daaksisee isumaanani ollaa koo wajjin waa godhadhe jedhee ola jedhee mucaa koo isumaa wayyaa bitee nagaadhaan olla nuti maal taatanii akkas taatu sin meeqasii kennee akkas taataa. Ada qabeenyaa doonii maallaan jedhan qabisiisi anaa kan abbaa kuma 15 gadi uffadhee deeme atuu maallaan jettame. Dhiisi ati waaqayyo siniif haa dhiisu maaliif akkas taatu sin nagaa qabaadhaa.
Waaqayyo nagaa keenya waan ta'eef akkasin ta'ina. Birri kuma tokko nan qopheessee ollaa koo wajjin nagaadhaan fataa jedhee oolan Yesuus mana koo jira Yesuus nagaa koo waan ta'eef. Kuma tokko harkaa fuutee maal? Kuma tokko. Boolla ni ta'aa fi du'aatti kuma tokko harkaa fuutee dubartii. Lakki akkasin jedhamu kan inni sitti kenne harkaa fuudhiiti waanuma tokko hojjedhu seegi nagaadhaan yoo inni waa godhee dhufe yoo inni machaa'ee dhufe tasgabbeessii teessisiiti abbaan manaa kabaja qaba waan ta'eef kabajii teessisiati akkasii godhate. Kaballaa wayiin mala malee kabaja maali? Kaballaan jenne kabajan siin jedhe. Maal odeessati waan isaan beektu? Maal odeessi? Anuma na argita bifa gosa bareedu kanaadha soorettii kana na argita malee waan tokko waan keessa koo waan beektu qabdu guggubadhee baheeradha seenaa kooti. Mee haa ta'u kaa? Nagaan ooli akkuma siin jedhe godhi kaa waaqayyo nagaa siin qabuusu. Maal naan jetti kun? Seenaa garas kana dhaqee mataa dhukkubbii dabaladhee dhufe waan isaa wallaalee qabeenyi jira makiinaan balbala dhaabataa ganamaa galgala walitti wacuu kabaji jennaan nan kabalaa naan jette immoo waan isaan beekon waan mana sana keessa jiru safuudha gooftaa Yesuus isa nagaa keenya ta'e kanaaf galata guddaa argatu mi'am nuti amma maaluma jennaa. Gubadde Waaqayyo. Galatu. Haadha manaa kanaan yookiin naniidha. Ariya malee hin ta'u. Gubadde. Na nyaattee na fixxee waa galatu. Yoo birriitti kenna isheetti godhu birrii isaa nyaatti ta'ee. Galatu. Anuma nyaachuudhaan ta'ee. Nokkaatutti isaa naa galatu. Ayi kabaqaa. Eeggati. Nagaa Aha, kenna waa bakka nagaa geessanii jirtu nagaa geessanii nagaa maal turan mako nagaa maal turan maaliif? Anoo gubadde nagaa maal turan Maaltu si guba nagaa Kiristoosi? haadha manaa tokkittiin naga Kiristoosiin namni haadha manaa tokkittiin gubaa ishee Maal si goote ati mana? amma na nyaachuu malee wantooti namni birrii malitti kenna walitti dhaadha amma na nyaachuu bichaadha Haadha manaatti birrii kennu dhiistee naannaan na sobaarte malee birrii maa jechuudha kan? maal obbo kenna waaqo anoo isa akkasiiti miti maal birrii ishee dhoowwadha anoo eeggadda birrii na kaafattee naa birrii 5,000 kenne birrii 5,000 boolla buufte ta'ee akkaataa isaa wallaalee Birrii 5,000 kenniteeti wallan turee immoo? an 5,000 boosaa mako ganama kana 20,000 kenne 20,000? intaane Lafa jalaa si wala waalte? anoo naan galle Maal 20,000 kennitee maaltu wal si fidare? atuma gubannatti caalte nam gubadhe kanuma dhibee ana dhibee nuusa kana Ilaamee obboleessa koo wanti si gorsu. Amma 20,000 kenneetti 5,000 kenneetti kana duucha hin awwaalta yookaan immoo iddoo ta'e keessan ta'a malee birriidhaan ta'ee waliin loltan. Kanaafuu ani mee duuba abbaa manaa biraa qabdi ta'ee waan biraa waan ishiin gootu nama biraa soodhite keessummaa yoo na wajjin dhufe biddeena dhoskiti maaddina galaa dhoskiti nyaadhee qofa foon gaafatu birriitti kenna malee anoo maaddii wayii nyaadhee kufeen bee waloo rakkan obboleessa qomaa birriitti kennita malaamoo nyaattu. nyaadhu adoo badhaas badoo Ilaa dhaggeeffatu si gorsa. Ati amma nagaatu mana keessanii dhabame malee birrii 20,000 5,000 kennitee wanti mana keessatti wal si lolchiisu hin jiru. Kanaafuu wanti si gorsu galii to'ammaa haadha manaa kee wajjin manatti kadhadhaa. Kiristoos jaalala keenya waan ta'eefu inni yoo mana keessan dhufe kan wal si lolchiisu dhiisuu danda'a. yoo nagaa kadhanne furmaa hin argamachuudha Kiristoos waan ta'eefu Kiristoos kadhadhaa nagaan sun sinii dhufa kanaafuu wal loluun sun isin hafa. eessattan kadhadhatteeti galgala gaanganuu na aarsiti aaree warra fanoo ciisee waan bula waleera kadhadhee Maal manatti galtee too kadhatta haadha mana kee wajjin maaltu wal si lolchiisa? isi gaafee immoo nan kadhadha Galii too kadhadhu Kiristoos nagaadha sii deebi'a. waaqayyoon koo si yaaddu tulma koo nama kana nama gorsu mee kana moo dhaqiitti callee fudhadhu Maal godhaka maal inni? Oma baay'ee miti gurba koo tokko maatii nama godhadhu yookiin immoo Maal inni barbaadu? waa rakkoon hin jiru Haa ta'u waaqo boqodhe immoo waaqa koo nama iyyuu baganaa qaabdee ollaa gaarii qabaachuun gaarii wayyaa Sifora akal beekta lagu Yes kootu garaa dhaqee kanatti kamaara Sifora dhufe Misaa galuu beekta birrii laachuun beektu malee. mee waa sitti muu dhufe har'a waan dhagee akkana gadi ba'ee Maal immoo dhageesse laa doolaara sii dabalame? haqqii birriidhuma moo sitti kenne sin gabu isa miti waan dhagee har'a hin jedhe Maal dhageesse? waan dhagee bee mucaa wajjin guddate sun beektaa kenne waaqa isa dhanii isa ollaa keenyaa mucaa warra garraamota sana maatii garraamota kiristaanota sana beektaa
Abbaa seenaa fa'aa. Isaan mee karaatti natti dhufanii anoo gubaama kee dadhabee wacaa deemaayyuu maal taatee wacee deemtanaa jedhan. Innaa jennaan anoo kun akkanatti rakkadhe nagaa waan qabnu yookiin jireenyi miti nuti tolee hin jiru maatiin kee jeeqamaadhaan Kiristoos nagaa keessanii Kiristoos nagaa karadhaayi qabeenya qabdu qabeenya keessan kana biratti Kiristoos yoo qabaattan fataattanii jiraattu mee Kiristoos karadhaayi jedhan. Mee si foora har'a kaatee nu godhatta waaqayyo nagaa jaalala kadhanname. Qobi abbaa si foora. Birri isa qabdutu beekteen fayyadamtu maatii kee firtee Kiristoosiin immoo maal ittiin gochuu fette maal rakkiftu. Mee nagarree bara duratti gisee kadhanne akkatti qabeenya sun kenni nagaas immoo innuu kenna kadhadhaanan wayii fuunu gorsee namni. Isuma qabdutti fayyadamna adii samma kadhannaa naannatti waaminaan kadhannaa dhaga'an jiru. Birriin barbaada birrii. Harmee silaawoo nagaaf jaalala dhabne birrii qabna makiinaa qabna waan hundumaa qabna garuu nagaaf jaalala dhabne waan ta'eef kottaan kadhanna. Maal intala gona dhukkubaa birrii yoo qabaa birriin dhabeen jedhe abbaa kee birrii itti dabalii yadii birrii. Yaada seenaa. Yoo. Akkam seen? Nagaa oltanii Noora. Noora. Nagaa. Nagaa keessanii. Seenu. Akkamii qophiin ayyaanaa kun? Qophiin ayyaanaa bareeda. Qophoonni irra waami hiriyoota kee olloota kee waami suma qabnutti nagaadhaan fataa jennee jiraanna. Haa ta'u ishee Fataa jennee olla ayyaana waami abbaa barbaadde hojjedhee ani. Keessumaanis waamuun keenya waan hin oolle waan ta'eef iyyuu haala gaarii ta'e qopheessaa kan waanuma jiru. Qophaa'ee hunduu abbaa barbaadde waami ati. Eeshin dhufu. Gooftaatu nuu kenne maarree. Hamma kaayii nuu fidimee kaayina kaayee fannoo hamma birrii isaati. Kanuma kenne birrii tibsii hin jiru. Si gargaaru? Nyaadhu kaayii kee kana gatii birrii keeti jechuudha. Haa ta'u nyaadhaa kan waaqayyo nuuf haa eebbisu. Yoo keessummaan dhufe kaayetti mayyuu kan yoo dabarsati moodati silaatti waamanam eedafi ol dabarsi. Keessummaan tarii nuti nami karaa deemaa ayyaana waggaa makiinaan hin dhibdii karaa guluu danda'a. Sooressa edee mana keenyatti asa deema. Nu busheedhaan karaa nutti dhiye. Karaa nutti dhiye jechaa jiru. Noora bulaarii manna waaqee. Noora bulaarii. Maalitti nooraa itti takka nama birrii kennee maalitti noora dhachi narraa dabarsanaan. Eewu fayyimee gaafadhu dhaqii yoo bira goota hin beekanii dhaqii gaafadhu. Ani jaalala. An nagaadha. An birriidha. Ani konkolaataadha. Birricha konkolaaticha nabee kana nannabi sila abbaa kana jini irra kadu guggubus dhaqii isaan lamaan hin ollaa gashanaaf. Warra nagaa sanaa warra jaalala sana naa waamee haa bulanii. Hin barbaadu isaaniif iddoon qabu birriin nabe ani birriin nabe fayyaatti koo milli koo birriin nabe birriin makiinaa birrii koo biradee makiinaa koo dhiiteen deema waan ta'eef akka dubartii sooressaa dhaqii isaanii hin ollaa gashi. Suma wajjin gubadhe haadha kun maali nagaa yoo dhufe namni yoo nagaadha. Ollaa gashi intala koo. Mee galchiif qaba. Silaawoo nagaaf jaalala dhabne maatiin keenya yoo hubachuu dadhabanii yaa waaqayyotumti sammuu isaanii baniif. Birrii fi konkolaataan galaati nagaa fi jaalalli deemu. Bakka kana. Kana gaafa namee yoo isaan nu bushetaniif nu bushetanii gaafa immoo haasawa qabeeka. Warra manaa. Balaliin nu bushadhaame karaa nutti dhiyeeraarra. Ishii warra kun gaafadha. Tole. Eenyudha isaan? Dhagaa to gaafadhaa barri jalaa manaa to gaafadhaa. Maaloo isaan? Nuyi nagaaf jaalaladha. Nagaaf jaalala. Nagaaf jaalala. Kottee dhiin nagaan Kiristoos yaa dhufanii ol seesisaa. Noora. Mana waaqa qabamee Noora. Noora kottaa. Kottaa Noora ta'a. Seenaa. Mee waa qophiitis ta'e sanarraa fidiiti. Waaqa ammas naadaa fi fidi. Waaqamma sanaatti fidee. Anuma waaqni nuu kennerraa waaqayyootitti sin fide waan ta'eef hin tuffatiinaatii nyaadhaa. Manni kan waaqayyootiin bullaa dhagaa.
nagaa